Oduu amma nu ga'ee qabna. Sirni awwaalchaa luba bal'inaa sarkaa guyyaa gaafa wiixataa yookaan dafinoo raawwata. Yooyaa ashama akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Sirna kabajaa irratti eenyu akka argamu, kamitti akka gaggeeffamuu fi yoom akka gaggeeffamu isinitti himna. Akkasumas seenaa luba bal'inaa sarkaa kanaan dura hin dubbatamne waan ajaa'ibaa isaan keessa darban kana akka armaan gadiitti isinitti himna. Aga xumura sagantaa keenyaatiin waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Sirni awwaalchaa luba bal'inaa sarkaa guyyaa gaafa wiixataa yookaan dafinoo raawwata. Sirni gaggeessaa Dooktara kabajaa fi luba bal'inaa sarkaa guyyaa wiixataa yookaan dafinoo dura keenya jiru sirna gaggeessaa guddaa ta'een akka raawwatu koreen dhimma kanaa beeksisee jira. Guyyaa sanatti namoonni gurguddoon waldaa kiristaanaa, hooggantoonni waldoota kiristaanaa, aangawoonni mootummaa fi aangawoonni mootummaa bakka argamanitti akkasumas maatii fi firoonni luba bal'inaa sarkaa amantoonni bakka argamanitti ni raawwata jedhamee ni eegama. Guyyaa wiixataatti yookaan dafinootti hofaa qopheessinuu iddoo fi yeroon isaa kan beeksifamu ta'a jechuudhaan peejii luba bal'inaa sarkaatiin kan beeksifame kanadha. Yeroo kanammoo seenaa nama jabaa yookiin immoo seenaa goota wangeelaa tokko isinitti himna. Haga dhumaatti nu faana turaa isiniin jenna. Qabsaa'aa goota wangeelaa luba bal'inaa sarkaa dhibee tasaan qabamuun osoo yaalarra jiranii halkan kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa kan boqotan. Egaan lubni bal'inaa nama hojii wangeelaa keessatti hojii gurguddaa hojjetan ta'uun hunda keenya jalaayyuu kan dhokate miti. Hojii wangeelaan cinattis hojii hawaasummaatiin hawaasa isaa cina dhaabbachaa kan ture yoo ta'u, seenaan kun luboota hojjettoota wangeelaa, faarfattoota, barsiisota hedduuf karaa banee jira. Lubni bal'inaa sarkaa bara 1933 godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Dirmajitti kan dhalatan. Barnoota isaanii sadarkaa duraa achuma bakka dhaloota isaaniitti kan baratan yoo ta'u, erga isa xumuranii booda leenjii barsiisummaa ganna tokko fudhachuun magaalaa Najjootti barsiisaa turanii jiru. Hojii barsiisummaa keessatti qooda bahataniiru. Akkasumas dabalataan barnoota biratti waa'ee fayyaa irratti barattoota isaanii kan barsiisaa turan. Lafa deemanii tajaajiluu dabalatee wantoota hawaasa isaanii fayyadan hedduus hojjechaa turan. Guyyaa har'aa kanatti boqochuu luba bal'inaa sarkaa yoo dhageenyu gadda nutti dhaga'ame ibsachaa maatii isaatiif jajjabina hawwina. Barnoota isaanii kutaa 8ffaa osoo hin baratin qormaata kutaa 8ffaa qoramuun qabxii 75 fidanii leenjii barsiisota miisiyoonitti waggoota 2 erga leenji'anii booda gara Najjootti deebi'uun barsiisota baadiyyaa leenjisaa kan turan. Barsiisonni huccuu, dhakaa, biyyoo, suphee fi mukarraa wantoota adda addaa hojjetanii akka barsiisaniif yeroo itti himan yaada isaanii tole jedhanii fudhachuu waan didaniif isaanis leenjii barsiisotaaf kennaa turan dhaabanii gara Naqamteetti deemanii kutaa 5ffaa fi 6ffaa barsiisaa turan. Yeroo sana barumsa tarmii 3 kennamaa ture. Tarmii 2tti waan xumuraniif barsiisonni mana barumsichaa barattootatti baacaa jira malee barsiisaa hin jiru jedhanii daayirektara mana barumsichaatti kan himan. Daayirektarri mana barumsichaas barattoota isaaniitiif gaaffilee 10 qopheessee wayita qoru barattoonni daqiiqaa 5 keessatti qormaata sana hojjetanii kan xumuran. Ammas isaa booda barattoota ala tursuun gaaffilee 20 qopheessuun wayita qoru barattoonni hundi isaanii daqiiqaa 15 keessatti hojjetanii xumuran. Daayirektarri kunis kunoo sirriitti barsiisee xumure'oo maal goonu jedhee barsiisota yoo mariisisu barumsa ministeerri barnootaa qopheessee yeroo malee xumursiisaa jira jechuun sirrii miti jechuun yaadanii kan deebisaniif. Sababuma kanaan mana barumsichaa gadi dhiisanii gara Gimbii deemanii kutaa 11ffaa barachuu eegalan. Barumsa jalqabanii tarmii tokko erga xumuranii booda barsiisaa afaan Amaaraa barsiisuu waliin wal lolanii barumsa isaanii addaan kutanii gara magaalaa Naqamteetti deebi'uun torbanitti guyyaa 3 Amaariffaa
baatii sadiif qarshii 40 barsiisaa ergaa turanii booda qarshii 250 barsiisa macaafa qulqulluu ta'anii miindeeffaman. Sanbataa fi dilbata ammoo gara baadiyyaa naannawaa magaalaa Naqamteetti ba'uun kan barsiisan yoo ta'u, kanaa booda waldaa isaaniirraa Finfinnee seminariitti barumsaaf kan ergaman. Barumsa erga jalqabanii booda ammoo akka isaan ari'atamaniif waldaan isaanii ergitee xalayaa irratti barreessite. Waggaa tokko baratanii erga galanii booda hojii barsiisummaatti yookaan barumsa seminaraatti akka deebi'an gaafachuun gara barumsaattis kan deebi'an. Abbaa ijoollee 6 kan ta'an lubni bal'inaa Saarkaa bu'aa ba'ii hojii wangeelaa keessatti yeroo tokkoof illee dhimma maatiif gara booddeetti hin deebine. Seenaan luba kanaa akka akeekutti waldaan jalqabaa isaa Boojjii Karkarroo keessatti hojii mana qulqulleessuu fi waggoota 18f ammoo gurmuu faarfattootaa waliin osoo addaan hin kutin faarfachaa turuun ni himama. Gooftaa kan hin dhagahu jalqabee gara waggaa 6tti kan jedhu seenaan luba kanaa waggaa 14tti ammoo mul'ata arguu akka jalqaban seenaan isaanii ni addeessa. Dabalataanis ergasii yeroo ijoollummaa fi dargaggummaa isaanii mana Waaqayyoo keessatti dabarsuutu himama. Sanaa boodas gara hojii wangeelaa barsiisuutiin deemsa miilaan wal qabatee magaalaa Najjoo, Boojji Dirmajii, Boojji Coqorsaa, Gimbii fi amma Gumuzitti miilaan deemuun hojjechaa akka turan seenaan isaanii ni addeessa. Lubni bal'inaa Saarkaa barsiisaa ta'uunis tajaajilaa kan turan yoo ta'u, bara 1952 ammoo waldaa Makaana Yesuusitti qaxaramuun hojjetaa dhaabbataa ta'uun hojii wangeelaa hojjechaa kan turan yoo ta'u, bu'aa ba'ii hedduu keessaa kan dabarsan lubni bal'inaan yeroo wangeelli haalaan hin beekamnetti gatii gurguddaa kaffaluun kan hojjechaa turan. Yeroo mana adabaa keessa turanittis namoonni tokkollee nutti dhiyaachuun nu gaafachaa hin turre jechuun yaada isaanii afgaaffii miidiyaalee garaagaraa waliin taasisaniin dubbatanii jiru. Seenaan luba kanaa akka ibsutti obsa jabaa fi dararaa hedduu keessa darbuu fi namoonni baay'een waliin turan lubbuun kan darban lakkoofsa akka hin qabnetu himama. Hojii wangeelaatiin alattis hojii barsiisummaa, hojii harkaa hojjechuun maatii isaanii kan jiraachisaa turanidha. Yeroo boqonnaa isaanis wangeela barsiisaa kan turan yoo ta'u, bara 1969tti barumsa seminaraa xumuranii Naqamteetti deebi'anii hojjechuu eegalan. Lubni kun erguma gara wangeelaatti dhufaniiti tajaajila eegalanillee jagnummaa qabaachuu isaanii fi saba isaaniif kan quuqaman akkasumas waa'ee Oromummaa fi Oromiyaaf akkaan akka isaan kadhatantu himama. Imala tajaajilaa hedduu kan dabarsan lubni bal'inaa Saarkaa lukaan deemanii tajaajiluurraa gara fardaan deemanii tajaajiluu, fardaan deemanii tajaajiluurraa ammoo gara konkolaataan deemanii tajaajiluu, akkasumallee kana hundarra darbuun tajaajilli isaanii guddatee waggoota 19 dura gara biyya Jarman tajaajilaaf deemanii kan turan. Wayita sanatti torban 3 tajaajiluun guyyaa 3 ammoo boqonnaa fudhachuun xoomaaf kadhataan fuula Waaqayyoo kan turan. Sababiin isaas Jarman biyya keenya waliin wal bira qabamee gaafa ilaalamu laga caakkaa fi mana addaa wayii akka itti fakkaate seenaa isaanii keessatti ni ibsama. Lubni kun yeroo xoomaaf kadhata eegalanitti Waaqayyo waan Itoophiyaaf ta'u sittin agarsiisa jedhee kaartaa banee fi Eertiraa dabalatee waan baay'ee akka itti agarsiisee fi albuuda gosa 18 kan barbaadamee hin argamne cimaa ta'e arguu fi afgaaffii taasisaa fi turame irratti dubbatanii jiru. Akka mul'ata isaaniitti Affaar, Shawaa Kaabaa, Walloo Kaabaa fi Boorana keessatti albuudota gosa 18tu argama. Tigraay, Sidaamoo, Wallaggi tokkoon isaanii keessatti ammoo albuudota gosa 20 olitu argama jedhu. Albuudonni boba'aa biyyattii irra darbee biyyoota biroo ga'uu fi biyyoota Arabaa caalu Affaar, Somaalee, Baaroo, Akoobotti akka argamuu fi boba'aan Itoophiyaa keessaa ba'u kan biyyoota biroo akka caalu ta'a jedha seenaan luba kanaa.
Lubni kun waan argan kan barreeffamaan taasisanii kitaabatti jijjiiruun akkasumas suur-sagaleen hojjechuun dhiyeessanii turan. Haa ta'u malee namoonni hedduun akka waan sana hin fudhannee fi hin amannetti himama. Lubni bal'inaa saarkaa mul'ata kana waggoota 19 dura kan argan yoo ta'u, kitaabni mul'ata isaanii kun mata duree bara ol kaafamuu Itoophiyaa jechuun bara 1998 afaan Oromoo fi afaan Amaariffaatiin kan maxxanfame. Maxxansa jalqabaa afaan Oromootiin 5,000 maxxansuun waggaa 5 guutuu kan gurgurame ta'uu fi ammallee akka hin dhumne bara 2022tti afgaaffii taasisaniin eeranii jiru. Afaan Amaaraatiin ammoo waggaadhuma sana keessa gara kitaaba 40,000 ol gurguramuu fi ergasiis hedduun gurguramuu ibsanii jiru. Lubni bal'inaa saarkaa yeroo tajaajila isaanii keessatti bu'aa bahii hedduu kan dabarsan yoo ta'u, afaan Oromootiin yoo dubbattee deebitee waltajjii kanarra hin dhaabbattu jedhanii doorsifamuun Waaqayyoo akkasitti nan uumne jedhanii falmaa turuunis ni yaadatama. Lubni kun seenaa hin dagatamne kan qaban yoo ta'u, dhaloota sagalee wangeelaa obaasanii, nyaachisanii, guddisanii baay'ee akka ijatti godhan taasisanii jiru. Gama jireenya hawaasummaatiinis gahee guddaa kan bahataniif nama fakkeenyaa kan ta'an lubni kun yoo manni fincaanii hin jiraanne mana fincaanii qotuun mana barumsaatti yoo ijoolleen muujalee nyaatte muujalee keessaa baasuun miila kan dhiqaafii turan ta'uun seenaan isaanii ni ifoomsa. Quuqama guddaa namaaf kan qaban yoo ta'u, namni kophee ciccitaa uffatullee arguu hin jaallatani. Lubni bal'inaa saarkaa amantii isaanii irratti akkasumas ammoo oromummaa isaanii irratti nama gatii guddaa baasanii fi wal gargaaruu, wal danda'uu, eenyummaa ofii irratti cichuun dhalootaaf fakkeenya gaarii nama ta'anidha. Hanga ammaatti tajaajiltoota 158 kennaa ayyaanaa Hafuurri Qulqulluun isaaniitti agarsiiseen muudanii jiru. Yeroo 14 hidhamanii dhuma irratti ammoo duunis itti murtaa'ee akka ture seenaan isaanii ni ifoomsa. Guyyaa du'itti murtaa'ee Mangistuu Hayilamaariyaam Finfinneedhaa gara magaalaa Naqamtee qonna dhiyeessaa daawwachuuf dhufnaan warri waldaa namicha kanatti du'i murtaa'eera itti nuuf mallatteessi jedhanii gaafatan. Mangistuunis ani nama ajjeesuuf hin dhufne jedhee deebi'ee sokke. Mana sirreessaatis ba'uu akka danda'an seenaan isaanii ifoomsee jira. Kana boodas Finfinnee waldaa makaana Yesuus Inxooxxootti ni hundeeffaman. Waldaatis utuma jibbamanii ari'atamanii waggaa 12 kan geggeessan. Utuma kanaan jiranii Awustiraaliyaa deemanii wangeela barsiisuuf yeroo qophaa'anitti guyyaa beellamaa isaanii ganama qabamanii gara buufata poolisiitti kan geeffaman. Sa'aatii 24 booda akka gadi lakkifaman seenaan isaanii ni addeessa. Guyyoota muraasa booda Awustiraaliyaa deemanii baatii tokkoof erga achi turanii booda Finfinneetti yeroo deebi'an xalayyaan waldaan kenniteef guyyoota 3 keessatti akka bahan akeekkachiisu ture. Manicha keessaa ba'uun dinnaan guyyoota 4 booda poolisiin 3 dhaqanii manicha keessaa akka bahan seenaan ni hima. Manicha waldittii otuu hin taane makaana Yesuus Itoophiyaatu anaaf kenne jechuun akka keessaa hin baane kan itti himan yoo ta'u, haaluma kanaan waldittiitti utuu hin barsiisin manicha keessaa waggaa 13 erga turanii booda waggaa 6 dura mana ijaarratanii kan bahan. Itoophiyaa akka haadha kottan jaalladha. Maaliif akka ta'e garuu hin beeku kan jedhan lubni bal'inaan Waaqayyoo akka biyyatti eebbisuuf waggaa 25f kadhachaan ture jechuun afgaaffii gaafatamaniif deebii kennanii jiru. Lubni bal'inaan wayita lubbuun jiran waggoota 62f wangeela lallabuun ulfina guddaa akka ta'e himuun baroota kana hundumaa keessatti immoo saba Oromoo yoo sabni biraan itti balleesse malee Oromoon saba biratti balleessee hargee hin beeku jechuun dubbatanii jiru. Ergaan luba kanaa akka jedhutti nan beekaa nuti arguu dhiisuu ni dandeenya. Isin dhaloonni kun garuu saba kanaaf barri bilisummaa dhufee uffee ni jettuu hin shakkinaa tasuma abdii hin kutinaa. Anaa fi namoota na fakkaataniif garuu gara galgalaati jechuun yeroo maraa irra deebi'anii kan dubbatan ta'uun ni yaadatama. Duuti kanaa booda anaaf boqonnaadha. Ammana isiniif ni darba. Sabichaaf bara ifutu ni dhufa. Rakkoo amma kana baay'atu eessatti godaannees jedhamee ni dubbatamaa jedhanii turan. Nama guddaa fi jaallatamaa fakkeenyummaa uummata isaa biratti horate kanaaf Waaqayyo mirga siif haa kennu jenna.